Oduu ijoo tajaajilli lammummaa mootummaan eegalamuun hirmaannaa hawaasaan dabalamee dhiibbaa lammiileerra ga'u hir'isuudhaaf kan dandeessise ta'uun ibsameera. Tarsiimoo Itoophiyaa dijitaalaa 2030 milkeessuudhaaf teekinooloojii yeroon barbaadu uumuu irratti xiyyeeffannaa addaan kan hojjetu ta'uu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee beeksise. Oduu maddeen alaa keessaa Chaayinaan daballii taarifaa Ameerikaan meeshaa elektirooniksii samii koondaaktar jedhamuun beekamu irratti taasisuudhaaf karoorfattee balaaleffatteerti. Kuni ETV afaan Oromooti akkam turtan kabajamoo daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf jenne ijoo dura aansuudhaan eegalleetiin jirra oduu guyyaa kanaa kan isinitti himu Anteodiroos Tolaatii amma gara bal'ina oduutti ceenaan waliin turaaf. Oduu jalqabaatiin tajaajilli lammummaa mootummaan eegalamuun hirmaannaa hawaasaan dabalamee dhiibbaa lammiileerra ga'u hir'isuudhaaf kan dandeessise ta'uun himameera. Tajaajilli lammummaa mul'ata biyyaa galmaan gahuu akkasumas rakkoolee hawaasummaa furuu keessatti shoora olaanaa baachaatii jiraasii jedhameetii jira. Tafarii gammee gabaasa dabalataa qindeesseera. Magaalaa Finfinneetti harka qalleeyyii baay'een manneen jireenyaa jiguuf guyyaa lakkaawwatan keessa jiraatu. Haalota kana jijjiiruuf bulchiinsi magaalichaa abbootii qabeenyaa hedduuf itti gaafatamummaa hawaasummaa akka bahatan waamicha taasisuun kan yaadatamudha. Injinar Adam ኦጅራወቺሳ ሪል ስቴት ኢማሮሽቲ አርክቴክቸራል ውበቱ ለከተማው ውበት የሚጨምር ሆኖ መስራት ስላለበት ወጎታን ደርበን መነን ጅሬኛ ሄዱ ጅራቶታ አርከ ቀለይ ፊጃሩ ሂመኒ ኩኒስ ቦቆና ሰሙቲፍ ደረን በርባቺሳ ተው ኤሩ ማህበራዊ ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን የሚል ራዕይ ይዘን ቤቶችን ከማደስ ወይ ሜዳዳ ቤቶች ከመስራቶች ራሳችን ካዮ ኢትጋፈተሙማ ሐዋሱማ በሁ ጀዱ ቀበኔ መነን ኢጃሩ ህየይዳፍ ኢሞ ዋሚቻ ሞቱማ ፍደኔ ብርመቹ ፊት ጅራ ኩን ኑይፍ ገመቹ ጉዳዳ ጋፈ ረከታን ገመዱ ኑቲስ ኑ ገመቺሳ ከናኦል ሆጀቹ ፊስ ከከውም ሰኑ ተየ ጅራ በእውነቱ ትልቅ ሳቲስፋክሽን አለው። እንደውም ቤት ሰርተህ ቤት መግዛት ለሚችል ሰው dhugaatti miira gaarii qaba. Inumayyuu mana hojjettee nama bitachuu danda'utti gurguruu caala nama homaa hin qabneef mana isaa haaromsitee fi yoo kennituuf daran nama gammachiisa. Akka dhaabbata keenyaatti yoo harka qalleeyyiin gammadan itti gaafatamummaa hawaasummaa sirnaan bahannee jirra miira jedhutu nutti dhaga'ama. Adde Yoobdaar manni isaanii ijaaramee fi haalli jiruu dura keessa turan fooyya'utti gammadoo ta'uu dubbatu. ይሄ ቤት የቀበሌ ነበረ። ይሄ ድርጅት ነው እንደገና አፍርሶ አፈር ባፈር የነበረውን አካባቢውን እንዲያርገው ያጸዳው ማለት ነው። Manni kun kan gandaa ture. Dhaabbata kanatu manneen biyyoon ijaarame deeguun qulqulleessee ijaare. Baay'een gammade. Saantima tokkos ittiin baasne. Dhaabbata kanatu naaf hojjete. Akkuma naaf dhaqqaban nama biroofis akka dhaqqabaniin jedha. Jireenyi lammiilee baay'ee tola ooltota mootummaan waamicha taasiseef jijjiiramuu isaa Ministeerri Muummee Abiy Ahmad dubbachuun isaanii kan yaadatamudha. ባለፉት ጥቂት ዓመታት በዚህ መሰል ተግባር ከአዲስ አበባ ውስጥ በብዙ መልካም ዜጎች ትብብር waggoota muraasa darban hojiileen kana fakkaatan tumsa lammiilee tola ooltotaatiin manni jireenyaa hedduun jijjiirameera. Namoonni jireenya mishaa jiraachuu eegalanii jiru. Kana lakkoofsa isaa ol guddisuun tumsitoonni yoo nu cinaa dhaabbatan rakkoo biyya keenyaa harka caalu ni furra. Kun hojii eebbifamaa waan ta'eef wal gargaarree tokkummaan harka wal qabannee harka qalleeyyiif haa tumsinu. Hojii tola ooltummaatiin jireenya lammiilee jijjiiruun aadeeffatamuu akka qabus ni dhaamama. Gaafiin ulaa galaanaa akka deebii argatuuf tokkummaan dhaabbachuu qabnaa jedhan jiraattotni magaalaa Hawaasaa. Gaafiin ulaa galaanaa deebii akka argatuuf tokkummaa keessoo cimsuun murteessaa ta'us jiraattotni magaalaa Hawaasaa kunniin ibsaniiru. Ulaan galaanaa gaafii dhalootaa ta'uu kan dubbatan jiraattotni magaalaa Hawaasaa haalli Itoophiyaan ulaa galaanaa itti dhabde gaabbii kan namatti uumuu fi furmaata waaraa argachuu kan qabu ta'uu ibsaniiru. Gaafiin waggoota dheeraa kunis akka deebii argatuuf tattaaffii mootummaan taasisaatii jiru deeggaruun murteessaa ta'uu isaatis himaniiru. Itoophiyaan biyya buufata mataa ishee qabdu akka turte kan yaadachiisan jiraattotni magaalaa Hawaasaa kunniin qabeenya ishee kan ta'e ulaa galaanaa akka deebifattuuf lammiileen hundi tokkummaadhaan dhaabbachuu akka qabanis ibsaniitii jiru.
Ministeerri hojii fi ogummaa waliigaltee filannoowwan faayinaansii carraa hojii babal'isuudhaaf gargaaru deeggarsaan baankii Hibrat waliin mallatteesse. Waliigalticha Ministeerri hojii fi ogummaa Mufariyaat Kaamilii fi hojii raawwachiisaa olaanaan baankii Hibrat Nugusuu Gabra Egzaabiyeer mallatteessaniiru. Itoophiyaan dargaggoota dandeettii kalaqaa kuufama hedduu qabdii kan jedhan Ministeerri hojii fi ogummaa Mufariyaat Kaamil dandeettii dargaggootaa kanas gara hojiitti hiikuun bu'a qabeessa taasisuudhaaf hojjetamaatii jira jedhaniiru. Kanaanis bu'aan gaariin argamaatii jiraachuu fi carraa faayinaansii hojii uumtotaaf milkeessuun cimee kan itti fufu ta'uu isaatis ibsaniiru. Waliigaltichis dargaggootaa fi dubartoota hanqina faayinaansiitiin gara hojiitti seenuu hin dandeenye fayyadamoo kan taasisu ta'us himaniiru. Waliigaltichas yeroo gabaabaa keessatti gara hojiitti akka hiikamuuf ministeerichi kan hojjetu ta'us eeran. Hojii raawwachiisaa olaanaan baankii Hibrat Nugusuu Gabra Egzaabiyeer gama isaaniitiin waliigaltichi baankichi itti gaafatamummaa biyyaalessaa isaa akka baatuuf carraa kan uumeef ta'uu eeraniiru. Waliigaltichis fayyadamummaa gamlamee kan mirkaneessu waan ta'eefis hojiirra oolmaa isaatiifis baankichi gahee isaa kan baatu ta'us himaniiru. Ministeerri hojiitii fi ogummaa waliigalteewwan filannoowwan faayinaansii garaagaraa dhaabbilee faayinaansii isaan biroo waliinis taasisaatii jiraachuunis ibsameera. Oduu itti aanuun Itoophiyaan biyyoota warraaqsa qonnaa dursanii eegalan keessaa ishee tokko yoo taatu haadha sanyiiwwan midhaaniitii fi beeladootaa hedduuti. Daayirektarri olaanaan Inistituutii qorannoo qonnaa Profeesar Nugusee Dachaasaa dandeettiin qonnaa hunda galeessa ta'uun isaa salphaatti bu'aa oomishuu kan ishee taasisuudhaas jedhaniiru. Falaasafni mootummaa ida'amuu biyyee gabbataa qabatanii beela'uun sirrii akka hin taane fi qonni ofirra dabree humna indaastirii ta'uu akka qabus kan akeekudha jedhaniitii jiru. Asaantii Hasan dabalata qabdi. Uummanni Itoophiyaa muuxannoo qonnaa waggoota kumaatamaan lakkaaman kan qaban taa'umsi lafaa uumamaan isheef kenname biyya misooma qonnaaf of kennitee fi mijattuu ishee taasiseera jedhu qorattoonni qonnaa. Biyyoota warraaqsa qonnaa dursanii eegalan keessaa tokko yoo taatu haadha sanyiiwwan midhaanii fi beeladaa hedduuti. Daayirektarri olaanaa Inistituutii qorannoo qonnaa Itoophiyaa Profeesar Nugusee Dachaasaa dandeettiin qonnaa hunda galeessa ta'uun isaa salphaatti bu'aa oomishuu kan ishee taasisudha jedhan. የተለያዩ ለምሳሌ ኑግ Oomishaaleen kanneen akka nuugii salixii Itoophiyaa keessaa argaman saayintistiin Raashiyaa durii Vaamiloom jedhamu argachuun Itoophiyaan madda oomishaati jechuun barreessee jira. Kanaafuu kun hunduu qabeenyadha. Qabeenyi bishaanii keenya baay'ee guddaadha. Qonnaan bultoonni waggaa waggaan oomishuu danda'u. Kun immoo egaa investimentii fi barnoota muraasa barbaada. Biyya qonnaa ta'anii beela'uun biyya bishaanii ta'anii dheebochuun waggoottan darbaniif mallattoo Itoophiyaa ta'ee nyaataan of danda'uun tabba itti ta'eera. Qonni guddina oomishaa giddu galeessa argisiisuus sirna qonnaa sangaarraa tiraaktaraan bakka buusuu fi gosoota sanyii fooyyessuuf warraaqsi ture boodatti hafaa kan jedhamudha. Falaasamni mootummaa ida'amuu biyya lalisaa qabaatanii beela'uun ni ga'a. Qonni ofirra darbee humna indaastirii ta'uu qabaa jedha. ግብርናን እንደ አንድ መነሻ ሴክተር የወሰድነው qonna akka seektara ka'umsaa tokkotti kan fudhanne humna damichi qabuu ittiin fayyadamne cimnee yoo hojjenne gargaaramuu seenaa oomishtummaan ammoo ibsituu eenyummaa keenya baruu ta'uu danda'a. Hanga gabaaf oolchinuu haa oomishnu. Kana gochuuf sanyii filatamaa haa fayyadamnu, xaa'oo haa fayyadamnu, ogeessota qonnaa haa fayyadamnu, qonna kilaasteraan haa oomishnu, maashina haa fayyadamnu. Qorattoonni akka jedhanitti bu'aan oomisha qonnaa walitti qabama teeknooloojii, sanyii filatamaa, dandeettii naannoo, itti fayyadama galtee fi kunuunsaa fi akkasumas haalawwan amma itti jiranidha jedhu. የተለመደው ቴክኖሎጂ ሳይሆን ጌም ቼንጂንግ ወይም ደግሞ ጨዋታ ቀያሪ መሆን አለበት። ጤፍ ማዳበሪያ በምታደርግበት ጊዜ በጣም ተመችቶት ያድጋል። Teeknooloojii barame otoo hin taane haaraa fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf xaafii yoo oomishnu yoo xaa'oo itti goonu baay'ee itti tolee guddata. Sana booddee xiqqoo yoo turu sanyii yoo godhatu ni kufa. Yoo kufe ni tortora. Sababni isaas jirmi isaa baay'ee qallaa waan ta'eef. Kanaafuu kana akkam gooneetti dhaamna jennee qo'annoo hedduu yaalle asitti hin danda'amne. Garuu Ameerikaanota waliin taanee laaboraatooriin isaanii baay'ee ammayyaa waan ta'eef sanyii jirmi isaa jabaataa ta'e argachuun yaalaa jirra. Bara kana yaalii duraa hojjennee jirra. Yeroo itti aanuttis ni hojjenna.
Teeknoolojii kana biyya keenya keessatti hojjechuu qabna. Kanneen biroo irratti hirkachuu hin qabnu. Kanaaf immoo biyya keenya keessatti laaboraatoorii irratti investi gochuu qabna. Gama qonnaan bulaa fi horsiisee bulaatiin oomishtummaa irraa hafaa oomishuun yoo baratamee fi indastiriin qonnaa yoo utubame jireenyi lammiilee fooyya'uu fi badhaadhinni fagoo akka hin taaneen ni himama. አሁን አርሶ አደር ብዙ ምርት ካገኘ ምርቱ ወደ ገበያ ይመጣል። Amma qonnaan bulaan oomisha hedduu yoo argate oomishni gara gabaa dhufa. Oomishni gara gabaa yoo dhufe immoo indastiriin qonnaa ni babal'ata. Galii argata. Jijjiiramni dhufuudhaan biyyattiin biyya ammayyaa taatii jechuudha. Warraaqsa qonnaa biyyoonni akka Kooriyaa kibbaa uuman yeroo gabaabaa keessatti dinagdee cimaa akka isaan qabaatan taasiseera. Waldaaleen hojii gamtaa qaala'iinsa jireenyaa hir'isuudhaaf oomishaalee gatii madaalawaa fi qulqullina qabuun hawaasaaf dhiyeessuun gabaa tasgabbeessuudhaafis hojii garaagaraa hojjechaatii jiraachuu Koomishiniin Hojii Gamtaa Federaalaa beeksise. Koomishiniin Hojii Gamtaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Koomishinii Hojii Gamtaa Federaalaa waliin ta'uudhaan mata duree walitti hidhamiinsa gabaa itti fufiinsaan uumuun hidhata dinagdee baadiyyaa fi magaalaa ni mirkaneessinaa jedhuun mari'achaatii jiru. Koomishinarri Koomishinii Hojii Gamtaa Federaalaa Geetannat Taaddasaa sirni gabaa dijitaalaa hordofuun fedhii fayyadamtootaa giddugaleeffachuun akka hojjetanii fi waldaalee kanneenii fi dhaamaniiru. Riifoormii amma gaggeeffameenis waldaaleen hojii gamtaa sirna bittaa qindaawaa fi fayyadamummaa itti fufiinsa qabu uumuudhaafis hojjetamaatii jiraas jedhaniiru. Waldaaleen hojii gamtaa oomishtootni fi dhiyeessitootni 150 ta'an kan itti hirmaatan yoo ta'u kunis hidhata gabaa kallattii akka qabaataniifis kan dandeessisuudhaas jedhameera. Koomishinarri Koomishinii Hojii Gamtaa magaalaa Finfinnee Shittaayee Muhammad akka magaalichaatti hidhata gabaan oomishtoota fi dhiyeessitoota walitti hidhuun dorgomaa ta'uudhaaf hojiilee garaagaraan hojjetamaatii jiraas jedhaniiru. Muuxannoo qabnu irratti hundaa'uunis qonna ammayyeessuun oomishaa fi oomishtummaa dabaluun rakkoo qaala'iinsaa uumamuudha malu furuudhaaf hojjechaatii jiraachuu isaaniitiis eeraniiru. Daawwattoota keenya dhimma kanarratti turtii dabalataa kan taasisnu ta'a. Odeeffannoo dabalataa nuun gahuudhaafis riippoortarri teenyaa Hawwii Taaffasaa toora tamsaasa keenya kallattii irratti argamteetii jirti. Hawwii akkam turtee waltajjichi maal fakkaata ture? Gaheen waldaalee hojii gamtaa keessumattuu oomishtummaa guddisuu fi oomishtoota fi dhiyeessitoota walitti fiduu irratti qaban maal fakkaataa ka jedhu gabaabinaan nu biraan ga'e. Hayyee galatoomii Teediroos egaa waldaaleen hojii gamtaa akka biyyaatti hojiilee oomishaa gatii madaalawaan fayyadamtoota biraan ga'uu fi qaala'insa gatii mudatu hir'isuu keessatti shoora olaanaa akka isaan ba'atanii kan beekamudha jechuudha. Egaa waldaaleen hojii gamtaa kun qindoominaanii oomishaalee kallattiidhaan oomishtoota biraa fuudhuudhaan dhiyeessuun gatii madaalawaadhaan hawaasa biraan ga'u. Egaa guyyaa har'aa waltajjiin marii qooda fudhattoota garaagaraa kan damee sana keessa jiru oomishtoota dabalatee dhiyeessitoota 150 ol kan hirmaachise magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Egaa waltajjii kanarratti keessummoonni garaagaraas argamaniiru. Keessummoota argaman keessaa pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamanii akka naannoo Oromiyaatti sosochii gama waldaalee hojii gamtaatiin hojjetamaa jiru kaasaniiru. Egaa waldaalee hojii gamtaa dura naannoon Oromiyaa oomishaa fi oomishtummaa guddisuu keessatti gahee olaanaa adda durummaadhaan akka biyyaatti kan bahachaa jirtu ta'uu kaasaniiru. Garuu oomishaa fi oomishtummaa guddisuu qofa osoo hin taane oomisha oomishame sana kallattiin fayyadamtoota biraan ga'uuf gatii madaalawaadhaan qulqullina kan qabu fayyadamtoota biraan ga'uu fi gaheen waldaalee hojii gamtaa murteessaa ta'uudha. Egaa kan kaasanii waldaalee hojii gamtaa keessaa bakka bu'anii namoonni bakka kanatti argamanii hojiilee gaggaarii kanneen hojjetan yookaan immoo qaala'insa gatii hir'isuu gabaa tasgabbeessuu keessatti shoora olaanaa baataniif illee beekamtii kennaniiruuf jechuudha. Waldaaleen hojii gamtaa akka biyyaatti hojii hojjechaa jiran keessattuu amma waqtiin ayyaanaa dhiyaachaa jira waan ta'eef kanarratti haala faldaaltonni gidduu galuudhaan qaala'insa gatii hin malle fiduu waan danda'anii fi waldaaleen hojii gamtaa kan duraa caalaa ciminaan waliin ta'uudhaan gabaa tasgabbeessuuf oomisha qulqullina qabu hawaasa yookaan fayyadamtoota biraan ga'uu fi hojjechuu akka qabanis dhaamsaanii dabarsaniiru. Egaa waldaaleen hojii gamtaa kuni shoora gurguddaa baachuu isaanii dhagaa waltajjii guyyaa irratti kan kaasanii waltajjii kanarrattis immoo hariiroo yookiin walitti hidhamiinsa jiru cimsuufis waltajjii gargaaru ta'uudha. Egaa kan odeeffanne akkasumas immoo namoonni bakka kanatti argaman yookaan oomishtoonni fi dhiyeessitoonni 150 argaman keessaa muraasa isaanii argannee dubbisuuf yaalleerra. Isaanis kan kanaan duraa caalaa gabaa tasgabbeessuuf hojiilee hojjetan daran itti fufiinsaan cimsanii kan hojjetan ta'uu nu kaasaniiru. Keessattuu waqtii ayyaanaatti adeemaa jirru kanatti
irratti qaaleensi gatii hin mallee hawaasa akka hin muudannee fi kan duraa caalaa qophii ta'uu isaanii fi oomisha ga'aas of biraa qabaachuu isaanii eegaa kan nu kaasanii kanaan wal qabatee waliigalaan hojiin dhiyeessitoota kanaa fi oomishtoota irraa eegamu hariiroo cimsuun walitti hidhamiinsa gabaa kallattiidhaan osoo qaamni biraa gidduu hin galin gatii madaalawaan hawaasni akka argatuu fi cimanii hojjechuu irratti kan kaayyeeffatedha. Kanaan wal qabatee mariin geggeeffamaa jira jechuudha. Egaa odeeffannoo ammaaf qabadhe kana fakkaata. Bal'ina isaa immoo oduu keenya galgalaan daawwattoota biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Ayyeen galatoomii hawwii odeeffannoo nu biraan geessee fi daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo irraa oduun keenya ammalleen ittuma fufaan uffana ta'a. Falaasama biyya keessaa kan ta'ee fi yaadama ida'amuutirraa kan waraabame mootummaan ida'amu yaadamni isaa hunda galeessaa kan galma ga'u tokkummaanii fi waltumsi yoo jiraatedha jedhee tamanam. Hojiirra oolmaan yaadama mootummaa ida'amuu lafarratti maal fakkaata? Ajandaa keenya ji'a muddeeti. Sadarkaa addunyaatti Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 44 ulaa galaanaa hin qaban. Itoophiyaan seeraan ala ulaa galaanaa dhabdi. Adeemsa seera idil addunyaatiin deeffachuudhaaf gaaffii dhalootaa taasiftee hojjechaa jirti. Osoo jennu gaaffii Itoophiyaanotaa kan biyyoota addunyaa biroorraa maaltu adda godha? Dhimma ijoo oduu keenya ji'a kanaati. Qabeenyaawwan biyyattii akkamittiin haalaan itti fayyadamuu hin dandeenye? Cabiinsi biyyaa eessaa fi akkamitti uumame? Haala kamiin kanas sirreessuu dandeenya? Itti gaafatamummaa keenya kaleessaa fi har'aa ba'achuuf maal gochuu qabna? Kun ajandaa keenyaa baatii muddeeti. Seektarri turizimii sadarkaa addunyaatti jijjiirraa maallaqaa kan irraa argamu keessaa isa jalqabaa fi isa ijoo ta'aa jira. Keessumaayyuu Itoophiyaan immoo jijjiiramaa fi riiformiiwwan garaagaraa seektara turizimii irratti taasisteen ammatti hojiin gurguddootaan biyyattii keessatti hojjetamaa jiru. Koriidariin magaalaa Finfinnee dabalatee guutummaa biyyattiitti gaggeeffamaa jiru immoo hojii riiformii kanaa keessaa tokko ta'ee magaalonni gara turizimiitti akka seenanis isaan taasisee jira. Maarree ITV'n Afaan Oromoos xiyyeeffannoo isaa ji'a muddee kan taasifate keessaa isa tokkodha. Itoophiyaatti oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf kan dandeessisan hojiileen seenaa jijjiiran hojjetamaniiru. Kanaanis giddugaloota qorannoo babal'isuudhaa fi teekinooloojiidhaan wal barsiisuudhaan akkasumas jijjiiramni tiraansfoormeeshinii damicha irratti taasifamaa akka jiru kaasa mootummaan ida'amu. Jijjiirama seektara qonnaa keessatti akka waliigalaatti dhufee fi sassaabbiin oomisha qonnaa bara kanaa dhimmoota ajandaa taasifannee ji'a muddee kana keessa isin biraan geenyu. Walitti deebineerraa oduu itti aanuun milkaa'ina tarsimoo Itoophiyaa dijitaalaa 2030 milkeessuudhaaf teekinooloojii yeroon barbaadu uumuu irratti xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetu ta'uu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee beeksise. Tarsimoon Itoophiyaa dijitaalaa 2030 fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuu keessatti shoora jabaa kan bahu ta'us pireezidaantiin Yuunivarsiitichaa Dr. Darajjee Ingidaa himaniiru. Mabeetta Shooma. Addunyaa irratti morkiiwwan gama adda addaan taasifaman hunduu teeknooloojii damee dijitaalaa irratti xiyyeeffachaa jiru. Marree akka biyya keenyaattis biyyattii sadarkaa addunyaatti dorgomaa taasisuudhaa fi damee dijitaalaan karoorawwan waggaa 5 bahaniin hojiiwwan garaagaraa yeroodhaa gara yerootti jijjiirama agarsiisan hojjetamaa jiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmedis tarsimoo dijitaalaa Itoophiyaa 2030 waggoottan 5 itti aananii guyyoota muraasaan dura labsaniiru. Waltajjicha irrattis ibsa bal'aa kennaniin teeknooloojiiwwan mandhaalee fi nageenyi isaanii eegame hojii irra oolchuun dorgomtummaa damee dijitaalaa biyyattii dabaluudhaaf kan hojjetamu ta'uu ibsaniiru. የዲጂታል 2030 ዋነኛ ዓላማ ቢያንስ ሀገር በቀል ሮቦት ሀገር በቀል ስልክ ካዮን ዲጂታል ኢትዮጵያ 2030 inni guddaan yoo xiqqaate Itoophiyaan moobaayilii roobootii fi IPD mataa ishee qabaachuu qabdiidha. Kana malees qabiyyeewwan haardweerii ijaaruun hojiiwwan gama kanaan eegalaman cimsuun barbaachisaadha. Kana milkeessuuf immoo hirmaannaan qaamolee hundaa murteessaadha. ይፈልጋል Buuruma kanaan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnees galma qaqqabummaa tarsimoo dijitaalaa 2030 Itoophiyaa kana galmaan ga'uudhaa fi hojiiwwan teeknooloojii nama giddu galeeffatan kalaquu fi oomishuun tarsimoo dijitaalaa kana galmaan ga'uudhaaf kan hojjetan ta'uu pireezidaantiin Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee Dr. Darajjee Ingidaa kan himan. በ2030 ስናሳካ ሰዎች አገልግሎታቸውን በእጃቸው ላይ ይዛሉ። ተርሲሞ 2030 yoo galmaan geenyu lammiileen hunduu tajaajila argachuu qaban hunda harka isaanii irratti baatanii deemu karoorri jedhu qabatamee jira.
tajaajila barbaannu harka keenya irratti qabachuuf maaltu nu barbaachisaa yoo jennu teekinooloojiiwwan misoomaa nu harka jiraachuu qabu. Kanaaf akka dhaabbilee barnoota olaanoo fi qorannootti teekinooloojiiwwan nama giddugaleeffatan jiraachuudha. Kana malees bu'aa qorannoo keenyaa baasuun dabalatatti teekinooloojiiwwan nama giddugaleeffatanii fi dadhabbii isaanii hir'isanii fi nageenyummaan isaanii eegame oomishuutu nurraa eegama. Humna teekinooloojii kana misoomsuu baay'isuun nurraa eegama. Gama biraan ammoo teekinooloojii misoomsinee hawaasaa fi dhaabbileef kennuu haala yeroo waliin teekinooloojiiwwan jijjiiramaa kennuu qabna. Amma yeroo kana odeeffannoowwan dhufan daataawwan qindaa'an hunduu hubannoo namtolchiin kan qindaa'an waan ta'eef kana xiyyeeffannoo keessa galchuun nageenyummaa isaa eeguun murteessaadha. በቃ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቅብናል። Tarsiimoon kun lammiileen hunduu qixaa teekinooloojii irraa akka fayyadamaniif haala kan mijeessuudha kan jedhan pirezidaantichi dhaqqabummaa teekinooloojii fi bu'uuraalee misoomaa fi teelekoom murteessaa ta'uu himaniiru. በመሰረተ ልማትም በቴክኖሎጂም ሁሉንም ኢትዮጵያዊ እኩል እንድናይ gama misoomaalee bu'uuraanis ta'e teekinooloojiin hundaa akka fayyadamuu fi tajaajilamuuf sababa odeeffannoo dhabuu fi sababa rakkoolee kanaan kutaan hawaasaa kamiyyuu akka booddeetti hin hafne yookiin akka hin miidhamne kan taasisuudha. ዲስአድቫንቴጅድ እንዳይሆን የሚያደርጉ ናቸው። Galmageensa tarsiimoo dijitaalaa 2030 Itoophiyaa kanaaf yuunivarsiitichi wiirtuu gabbisaa qorannoo teekinooloojii hubannoo namtolchee fi bu'uuraalee dijitaalaa kanneen biroo cimsuudhaaf hojjechaa akka jiru himanii jiru. Milkaa'ina tarsiimoo kanaaf teekinooloojiiwwan qorannoo fi misooma nageenya saayibarii mirkaneessan adda baasuu fi humna namaa gama kanaan hojjetamaa akka jirus kaasaniiru. በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና ሮቦቲክስ አንደኛው የኛ ዘርፍ ነው። hubannoo namtolchee fi roobootiksiin damee irratti hojjennu keessaa isa tokkodha. Kana malees xiinxalaawwan daataawwan gurguddoo kennuu irratti giddugalaawwan ga'umsaa qabna. Dhimmoota kanneen irratti karaa adda ta'een tarsiimoon dijitaalaa 2030tti oomishoota teekinooloojii baasuunii fi qorannoo teekinooloojiiwwan deeggaran baasuu irratti hojii guddaatu nurraa eegama. Nageenyummaan oomishoota baasnuu immoo hojii biraati. Nageenyummaa odeeffannoo oomishoota baasnuu ammoo hojii biratti qorannoo fi oomishaalee baasnu kunneen hangam nageenyummaan odeeffannoo isaanii kan eegameedha kan jedhu irratti hojii guddaatu nurraa eegama. Misoomni qamadii jallisii biyyattii keessatti babal'achaatii jiru wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf bu'aa qabatamaa fidaatii jira jedhame. Naannoo misoomni qamadii jallisii kun itti babal'achaatiin jiru keessaas naannoon Affaar bara kana yeroo kamiyyuu caalaa lafaa fi bishaan qabu gara misoomaatti galchee hojjechaatii jiraachuun ibsameetii jira. Siisaay Soorechaa. Inisheetiiviin misooma qamadii waggootan dura jalqabame birmadummaa gama wabii midhaan nyaataatiin mirkaneessuu bira darbee aadaa ture jijjiiree gammoojjiiwwan biyyattii waqtii bonaatis akka misoomuu danda'an taasisaa jira. Jalqabbii waggoota muraasa keessatti bu'aa qabatamaa galmeessisaa jiru Itoophiyaan of bira dabartee qamadii biyya alaatiif erguu akka dandeessu kan akeekedha. Qamadiin riiserchoonni keenya baasanii bishaan xiqqaatiin yeroo gabaabaa keessatti oomishtummaa kan kennu waan ta'eef waan bara kana eegaa jirru kan kanaan duraarraa fooyya'aa ta'a. Akkaataa kanaan waa deemnee Itoophiyaan nyaataan of danda'u duwwaa osoo hin taane isaa olitti gurgurtee fayyadamuufis kaan gargaaruufis haala mijataaf humna qabdi. Naannoo misooma qamadii jallisiitiin seenaa haaraa hojjechaa jiran keessaa naannoon Affaar isa tokko. Jiruu fi jireenyi irra jireessa uummata naannichaa horsiisa looniitiin kan beekamu ture. Lafti qonnaa bishaan gannaa bona argatu. Osoo hin misoomin waggoota lakkoofse ammatti lafa karoora wabii nyaataa mirkaneessuu akka biyyaatti qabame utubaa jiruudha. Keessattuu oomisha wabii midhaan nyaataa biyyattiif furmaata kan jedhame misoomni qamadii bal'inaan baratamaa dhufeera. Amma bakka itti argamnu kana naannoo Affaar aanaa Duftiitti keessattuu misoomni qamadiidhaa. Sochiin jiru sochii bal'aadha. Kilaastarri qamadii babal'aan asitti misoomaa jirus sochii Itoophiyaan nyaataan of danda'uudhaaf taasistu keessatti shoora inni qabaatu guddaadha. Qonnaan bultoota birattis hojiin kun babal'achaa dhufuudhaan keessattuu jijjiirama guddaa wantoota agarsiisaa jiran keessaa isa tokkodha. Innaa ከዘረኝነት ወጥተን ራሳችን ስለሌ እንደልንኖር nuti iyyummaa fi kadhannaa keessaa baanee of dandeenyee akka jiraannuu fi sosochii hedduu gochaa jirra. Misooma qamadii asitti argitu kana qofaa miti itti aanes jira. Kana fuullee ahay nehinniya Itoophiyaa haddoluu qamadii amma oomishaa jirru kun nu biraa darbee akka biyyaattis wabii midhaan nyaataa kan utubudha. Nehinniya Itoophiyaa haddoluu tudhi'a bilee allelee asende Itoophiyaa ummata tudhi'lee yaarama.
Misoomni qamadii waggootaniin dura naannicha keessatti hin beekamne ammatti naannicha keessatti sadarkaa kilaasteraatiin misoomaa seenaa jijjiiraa jiraachuudha himan hoogganaa itti aanan biiroo qonnaa fi misooma qabeenya uumamaa naannichaa Ahmad Amin. በ2000 ሄክታር ተጀመረ በባለ ሀብትና በማህበረሰብ ተሳትፎ bara jalqaba initiatiiviin kun jalqabu hirmaannaa abbootii qabeenyaa fi qonnaan bulaatiin lafa hektaara 2000 irratti eegalle guddachaa dhufee bara oomishaa 2018 waliigalaan qamadii lafa hektaara 13,000 fi 180 irratti misoomaa jira. 180 ሄክታር ነው እየለማ ያለው። Misoomni qonnaa naannicha keessatti yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa dhufes jiruu fi jireenya hawaasa naannichaa iddoo tokkotti tasgabbeessuu keessatti shoora baachaa akka jirutu ibsame. Waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa biyyaalessaa qabaachuun isaanii dhamaatii akka isaaniif xiqqeesse fayyadamtootni godina Jimmaa dubbatan. Waraqaa eenyummaa faayidaan burjaajii ture kan hambiseef ta'u himu namni hundus akka waraqaan eenyummaa kunis dhamaatii isaanii kan hambiseef ta'u himuudhaan namni hundus kana waraqichaa akka baafatu jiraattonni kunneen dubbataniiru. Wasanuu Waagechoo dabalata qaba. Mootummaa Ida'amuu dijitaala Itoophiyaa dhugoomsuun lammiin biyyattii qaroomanii dinagdee dijitaalaa fayyadamuun tajaajila seeraa fi ammayyaa akka argatan taasisuuf hojiin bal'aa hojjetamaa jira. Hojiiwwan kanneen keessaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa yookaan faayidaa lammiileen biyyattii hundi akka argatan taasisuun isa tokko. Habiba Abbaajaadii fi Yemen Mahammad godina Jimmaatti jiraattota aanaa Saqqaa Coqorsaati. Waraqaa eenyummaa biyyaalessaa yookaan faayidaa qabaachuun isaanii dhaabbilee garaagaraa irraa tajaajila seeraa fi ammayyaa akka argatan isaan gargaaruu isaa ibsuun seeraan alummaa dhabamsiisuun haqa qabeessummaan akka babal'atuuf gaheen isaa olaanaadha jedhaniiru. Maaliif waan tokko namni kanaan dura waan adda addaa waliin fallee yoo jiraate amma inni kun garuu waan hundumarraa bilisa kan ta'ee fi qabeenyaa ofiis ta'ee dinagdee ofiitiifis ta'ee maaliif iyyuu qulqullummaa nama sanaa kan mirkaneessuu fi kan waa hunduma isaatiin ifuuyyuu dhimma malaammaltummaa seeraan alaa akka biyyattii keenyaatti nu rakkisaa tureen illee wal qabatee inni kun namni waan tokko horachuudhaaf illee waan dhimma waan qulqulluu ta'ee fi dhimma dhuunfaa isaa waan ta'aa beettiin argatte sana qofa kan mirkaneessuu keessatti illee gahee guddaadha kan inni qabu. Naashinaal Ayidiin gahee guddaa qaba. Amti mataa kootiin ergan baafadheetiif waan guddaa ittiin tajaajilamee jira. Manni baankiitii wajjiniin waliigalteedhaan mana baankiidhaa wajjiniin liqaa adda addaa irratti baay'ee tajaajilee jira. Inni kan biraan immoo naashinaal Ayidiin biyyoota ollaa keenya jiran wajjin illee wal dorgomuudhaaf biyyoota guddatanii wal dorgomuudhaaf illee guddina biyyaa keenya keessatti gahee guddaa qaba jedheen fudhatan. Abduu Abbaa Magaal jiraataa magaalaa Jimmaati. Bara dijitaalaa kana keessatti waraqaa dijitaalaa qabaachuun isaa tajaajila barbaadu hunda keessa isa gargaaraa akka jiru ibsuun lammiileen biyyattii hundiif baafachuun fayyadamaa akka ta'anus ergaasaa dabarseera. Kana eenyu fayyuutu baafate baay'ee gaariidhaan jedha kun maaliif tajaajila guddaa waan kennuuf keessattuu yoo dhaqee mattooqiyaa qabalerraa yeroo ammaa kan fudhatama qabu naashinaal Aayidii kana. Kanaafuu naashinaal Aayidiin immoo hundinuu mana jiru dhufee baafatetti fayyadamee kan jedhu naaf sadaaba. Bulchaan aanaa Saqqaa Coqorsaa Abdulkariim Abbaaraayyaa waraqaan eenyummaa dijitaalaa kun hojii hunda ammayyeessuu keessatti faayidaa guddaa waan qabuuf hawaasni aanichaa hundi akka baafatus hojiin guddaa hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Gaafa dijitaalessin dubartootas haa ta'u hawaasni kan keenya kanaan dura lookaalii waraqaa eenyummaa fudhatee naannoo muraasa qofa irratti jechuudha kan fayyadamu. Yeroo ammaa kana garuu naannoodhaan osoo hin daangeffamin iddoo hundatti naashinaal Aayidii kana fayyadamuudhaan hojii tajaajila hawaasaa tajaajila dinagdeewwan adda addaa illee argachuudhaan danda'a kan jedhu yeroo ammaa kana hojiitti seenee jechuudha kan jiru. Daayirektarri Opereeshinii Itiyoo Teleekoom Damee Kibba Lixaa Kifilee Kaasaa dhaabbatichi waraqaa eenyummaa dijitaalaa kana si'aayinaan waliin ga'uuf buufata waraqaa eenyummaa itti guutamu babal'isuun hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. ይሄን እቅድ እውን ከማድረግ አኳያ ትልቁን ድርሻ እየተወጣ ያለ ኩባንያ ነው። ከዚህ አኳያ እንግዲህ እንደምትመለከቱት Itiyoo Teleekoom karoora mootummaa kana galmaan ga'uudhaaf dhaabbata xiyyeeffatee hojjechaa jirudha. Akkuma argitan kana galmee waraqaa eenyummeessaa biyyaalessaa bal'inaan adeemsisaatii jirra. Baranas bal'inaan tajaajilicha kennuu jalqabneerra. Qaamolee mootummaa waliinis tumsuun magaalaaf baadiyyaa irratti hojjechaatii jirra. Dijitaal Itoophiyaa dhugoomsuuf lammiin hundi bara bajetaa kana keessatti waraqaa eenyummaa dijitaalaa baafachuun seeraan alummaa dhabamsiisuun gahee isaa akka baatuuf jiraattonni ergaa isaanii dabarsaniiru. Nageenyi aanaa isaaniitti waara'uun fuula isaanii gara jiruu fi jireenya idilee fi hojii misoomaatti deebifachuu godina Horroo Guduruu Wallaggaatti jiraattotni aanaa Abaaboo Guduruu himan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu magaalaa Daaduutti konfiraansiin nageenyaatii fi
misoomaa taa'ameetii jira. Gabaasa waajjira koominikeeshinii godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa qabe Ababaayyoo Kaafaniitiitu qindeesse. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu magaalaa Daduutti konfiraansiin nageenyaa fi misoomaa kutaalee hawaasaa gandoota aanichaa 14 hirmaachisaa adeemsifameera. Jiraattonni aanichaa nageenyi aana isaanitti waara'uun fuula isaanii gara jiruuf jireenya idileetti fi hojiilee misoomaatti akka deeffatan isaan dandeessisuu himaniiru. Aanichatti nageenyi waaree itti fufsiisuu keessatti qooda isaanii kan baatanii ta'us dubbataniiru. Gara misoomaatti deemuuf gara fuulduraatti deemuuf mootummaa keenyas kana nu agarsiise gammachiisuuf gara hojiitti galuuf proogiraamii qaban. Kanaaf maal nu barbaachisaa? Tokkummaa nu barbaachisa. Isa kaleessa darbe sa'een gaddaa hoo dhiibne fuulduratti tokko taanee hoo deemne bu'aa buufna. Waa'een nageenyaa qoosaattiin ilaalamu yoo nageenyi jiraattedha. Kun hammi kun gurguddaan hammi kun abbootiin qabeenyaa, abbootiin amantaa yoomni hundumtuu asitti wal gahee yaada kana asitti konfiraansii nageenyaa fudhachuun yoo nageenyi jiraattedha. Nageenyi waan hunda akka dursu eenyuuf iyyuu haa galu. Karaa bonaa malee karaa gannaa hin qabnu. Bokkaan lafa buunaan uni daduu faan aanaa keenya faan akkatti wal agarru hin qabnu. Kiiloomeetira 10 Maazoraa Quubsaarraa hamma Qahootti gaafii gaafachuu yoona deebii argachuu yoona. Uf dandeenyee ceenee akka gara investimentiitti ceeneellee hojjennu tiraakterri biyya ormaaf kenname nuufis irra caalaatti harka mootummaatiin madaalliidhaan illee keessa galee nuu kenname qotee bulaa keenya amaleeffannoo kanaallee hin qabne harka mootummaa keessa galchee nuunis barumsi kun nuuf kenname irra daddarbee ceenee nuus lafa bareedduu lafa dachee miidhagduu kana tiraakteraan qonnee akka gara investimentiitti ceenu biyya keenya badhaatuu akka goonu akka nu gargaartan isiniin jenna. Eebbifamaa galatoomaa. Bulchaan aanaa Abaaboo Guduruu obbo Dirribsaa hundumaa uummata aanichaan nageenya keenya daran tokkummaan eeggachaa misooma keenyas itti fufsiisuu qabnaa dhaamaniiru. Naannoo miliyoona 9 isaa oliin daandii Abaaboo Guduruu keessa jiru suphuu fi karoorri qabatamee manni marii uummataas mirkaneessee caalbaasiin ba'ee toorri daandii hundi filamee kan bara kana suphamuu danda'u. Kan bara kana suphamuun irra jiraatu. Daandii baadiyyaa keessa qabnu hunda keessaa bara kana suphinee hin dandeenyu. Bara tokkotti waan ta'eef toorri daandii koree piroojeektiitiin filamee itti deemamaa jira. Halkaniif guyyaa hawaasni keenya hojjechuu danda'uu qaba jechuudha. Caasaa nageenyaa deeggaree hin hojjetu taanaan, odeeffannoo hin kennu taanaan, seelii dabballee loojistikii shanee jennu dhala keenya irraa kaasnee dabarsinee hin laannu taanaan nageenya kana mirkaneessuun hin danda'amu. Afaan qawweetiin mirkaneessuun hin danda'amu. Afaan qawwees nama fayyaas nama meeqa miidhuu akka inni danda'u Abaaboo Guduruun argee jira jechuudha. Bulchaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mirreessaa Fiixees gama isaaniin maricha irratti argamuun haasawaa taasisaniin mootummaan nageenya daran waaree uummanni misooma isaatti akka deebi'u kutannoo olaanaan hojjechaa jira jedhaniiru. Gurmaa'insa gandaa haaraa aanaa hanga gandaatti hiriireen nageenya godinichatti waaraa dhufuu siman. Akka ollaatti, akka gandaatti, akka aanaatti misooma irrattis nageenya irrattis qindaa'anii yoo hojjetan quba yoo wal qabaatan injifannoodha jechuudha. Jireenya dhuunfaa keessatti misooma hojjechuudhaan nageenya dhuunfaa keessatti mirkaneeffachuudhaan waan akka mootummaatti dadhabnu caasaan nageenyaas caasaan siyaasaas walaa taanu jechuudha. Uummanni caasaan mootummaa waliin taanaan nageenyi mirkanoomne hin jiru, misoomni hin hojjetamne hin jiru jechuudha. Biyya uumamni badhaase kana immoo Horroo biyya uumamni miidhagsee uume kana Abaaboo Guduruu kanarratti immoo nageenya mirkaneessanii misooma amansiisaa misooma itti fufu jiruuf jireenya uummataa jijjiirame arguu olitti kan nama gammachiisu jiru kana gochuuf hin hojjennaa nu gargaaraa kan jedhu dhaamsa koo xumuraati. Daawwattoota keenya oduu walakkeessa guyyaa kan sa'aatii 6 kan muddee 16 bara 2018 kan daawwachaatii jirtanii amma immoo gara oduu maddeen alaatirraa argannetti ceeneerra. Chaayinaan daballii taarifaa Ameerikaan meeshaa elektirooniksii samii kondaaktar jedhamuun beekamu irratti taasisuudhaaf karoorfattee balaaleffatteerti. Tarkaanfiin Ameerikaa kunis sababii tokko malee warshaalee indaastirii Chaayinaa dadhabsiisuu fi dhiibbaa irratti uumuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Liin Jiyan himaniiru. Qondaaltonni daldalaa Ameerikaa
chaayinaan indaastiriiwwan meeshaalee elektirooniksii samii koondaaktar jedhaman karaa haqa qabeessa hin taaneen to'atteertii jechuun kanaafis adabamuu qabdii ejjennoo jedhu akka qaban ibsameera. Haa ta'utii malee daballiin taarifaa Ameerikaan meeshaa elektirooniksii samii koondaaktar jedhamu kana irratti taasifti jedhame kun ji'oota 18 booda hojiirra kan oolu ta'uun isaa ibsameera. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa chaayinaa Liin Jiyan tarkaanfiin Ameerikaa kun tasgabbii dhiheessii meeshaalee elektirooniksii addunyaa waan jeequuf guddina biyyoota addunyaa hundaa kan miidhu akkasumas damee indaastirii samii koondaaktarii fi kanneen biroo irratti dhiibbaa kan uumu waan ta'eef chaayinaan murtii kana cimsiteetti balaaleffattii jedhaniiru. Tarkaanfiin kunis Ameerikaa mataa ishiitu kan miidhu ta'uu isaatis hubachiisaniiru. Ameerikaan murtii ishii kana jijjiiruu yookiin dhiisuun waliigaltee kanaan dura hooggantootni biyyoota lamaanii garaagarummaa isaanii gidduu jiru marii fi marabbaadhaan furachuudhaaf irra gahan kabajuudhaan akka hojjettu dubbii himaan ministeera dhimma alaa chaayinaa Liin Jiyan waamicha dhiyeessaniiru jechuun AFP'n gabaaseera. Daawwattoota keenya xumura irratti immoo odeeffannoo ispoortii guyyaa kanaa isinitti himna. Kanaanis taphoonni ramaddii jalqabaa kan waancaa Afrikaa morkiiwwan kaleessa keessummeesseen xumurameera. Taphoota ramaddii xumuraa